ما في شكتات. ها عملت كخو باي درامتي. Itoophiyaa sanitti amata takkaa miti amata 100 takka yoo ta'a amma jireenya qaala'e kana amma dubartii nama barbaachisa badnaati. Akka Eh? Eh? foon liqoon as jirti biyya kana jirti asti. Aye. Diaspora taate silaa nama biyya isa bira jiru taate qaata ummukaanis bar saarii bakara biyyaatti kuttee qaata dhageessee marate. As Osoo jirti. diyaasbooraa taate yoo baqattuu jaalata. Osoo diaspora taate uumaa miti fayyisan ilmaan sanis sirri guddiftee ni gargaarti uumaan ta'uusudha. Ati biyyaatti erga wal fuutanii waggaa meeqa? Hoggaa torba. Maa kana booda fuudhullee nyaattee fixxee maaltu irra jira lafee malee waggaa torba. Ameerikaan silaa dhabamte jennee baargar silaa jira innee diyaasbooraa affeeru osuma nyaatu eegalle. Nyaaddaa namaas nyaatee tochi nyaataati. Yoo goroduu na beeknaa nyaachaa bulaa dirqama. Beerri harargee guutuun isaa kan yaa'ee akka beera arsii taane beerri arsii haadha firooti falmaa tursanitti falmuu qaba shiita ororate. Dirqama wallahi haadha firoo barbeerree arsii qoftiin hin filmanne haadha. Gaafa sana. Dagaddein. Na hundaa falmatee fidis. Na hundaa. Qabsoon manarraa eegala kaa. Dura keessan eegaluu qaba itti dabalama kuuwwan. Anaati eegala kaabijee kan eegale barkofte karreera galagalanii bareedeera. Ay ati callifteetuma suuraa gaddaa uumama kana poosti goota. Akkasii bar dhalaa yoo jaarsi irratti fuudha irratti jaalate suura magaddaa kana jirra jechumaaf hin minaamin jira poosti gootii san booda hin kaage. Ta'ufiitiif lolaa bar beerri masaanuun jaalatuuf isinii jajjeemiti bar. Boru taraadhana waan jedhu irri baaqaa. Fasaanii kan hin baamte jira yoo kan dangaggaa balu akkas ta'ee fasaatti gargaa bahanii. An qabsoo miidiyaa kanarraa keessaa qaba yoo jaarsi jaarti irratti fuudhu. Dhalaan guutuun mana keessaa gadi yaateetiin ishii xororattee miidiyaa kanarraa qabsooftuu natti tola beektaa. Nama irra fuudhan saniif yaaddee miti bar lubbuu ofiitiif lolti waan ta'eef. Wallahi teenyumaaf keessa galla wallahi maalirraa tossomna wallahi. Jaarsa namaa gisee likiin bakka hin taanetti arge wallahi tiyyaan ta'ee yaada daaboo kan akka nama jaarsa jaarratti jirutti narrabsaa bara. Edaa gaafa kan karaa gubbaa dhaabadhee taloo takka wajjin haa ta'u kanaaf fuula na guurtee osoo salaama nan gaafatin na bira tarte. Ani jaarsuma namaaf assalaamu alaikum dalaan jiruun fedhu aslan. Wallaahi. Wallahi hin fedhu. Yaa aboo amma dubbiin mana si seenaa jirti fakkaatti maal jettaree? Mana na seenaan barra ganama subii laayivii kanarra ta'an beekee natti erganii yoo jaarsa namaa heerumne jaarsa bineensa heerumnaa yoo jaarsa namaa heerumna ta'an beekee ajaa'iba godheetumaan kan isaa ba'u jira. Yaa warabbi dhugaan godhini gaafa dhugaa taate akkasitti makaanos sana dhabanii ta biraa takka uumamte akkatti hin jedhu ayi godhu jira yaa boo. Rabbi dhugaan gorii wallaahi rabbi dhugaatitti hin gorin miskiinati yaa wallaahi. Rabbi nagayaaf abbaa manaa keetiif ilmaan keetii wal si agarsiisu wallaahi. Ati akkuma yoo miidiyaa irratti ilaalaniif lafarratti ilaalan miskiinaa kana moo mana keessatti hin qajeelte ni naaftaa? Hedduu ni hinaafa badduudha mana keessatti akka miidiyaatiif kaalaa kadhatti. Wallaahi. No ini naafu wallahi ini naafu ka sababa mikinaata dhabani naafu ka sababa yoon qabaadde malee. Sobina yaasin illeen saayee baay'oo akka carraa rabbi waliin nuuf illee hin gaafadha waa'ee kee kan akkami mana keessa. Wallahi sababa dhabani naafu. Dhiirri yoo jaartiin gaarii taate irratti hin fuudhu beek. Jaarsa kan qabatu dhalama. Hin fuune abbaan kaanis asii maal taate? Viidiyoon deddeemaa jirtu istoorii farra wal kaayatanii bar. Fuudhuuf hin deemaa jeematee warganaa fuudhuuf hin deema jeemalee fuudhan jennee bara. Maalumatu fuudhuuf yaachisee sii bareedduu xiqqishoo dubra qaxii fakkaatu tana osoo qabuu jedhee bar rakkoon kee maaltu sirraa hir'u maal ofii shakkitaati. Haa amatti akka kophaa jiraa miti. Itoophiyaa sanitti amata takkaa miti amata 100 takka yoo ta'a amma jireenya qaala'e kana maal dubartii nama barbaachisa badnaati. Akka
Foonni xiyoon as jirti biyya kana jirti asti. Aye. Diyaasbooraa taate silaa nama biyya isa bira jiru taate qaata ummukaanis bar taarifa kara biyyaatti kuttee qaata dhageessee marate. As jirti. Osoo diyaasbooraa taate yoo baqattuu jaalate. Osoo diyaasbooraa taate uumaan miti fayyisan ilmaan sanis sirri guddifte ni gargaarte uumaan ta'uusudha. Ati biyyaatti erga ol fuutanii waggaa meeqa? Hoggaa torba. Maa kana booda fuudhullee nyaattee fixxee maal ture?